Sigabo kanagawa. Asham. Yeah. Rufnega. Wa alaikum salam jennega wa alaikum salam jennega. Isa kabaddanza. Wa alaikum salam akam. Baganagayan luftan. Ha? Me share goda invite goda. Hey. Amma likki walitti mun gaise beita. Likki walitti mun gaise. Namni ni batrani beita namat fiddana. Batraqa jawarri keenya tokko dur. Warri soddaa khiyyaa khaggaaroo tokko batraqa namanja. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganagayan luftan. But isin hundinu welcome. Yo ya. Me invite share godada. Shayti chimma khara hasawa seenu uftiquma fe share goda me. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ha? Ililli wal facasa me hay. Ililli ninjirtu sa. Ililli shamarran sheekha khay way sheeko jecha. Ha? Wa alaikum salam akam jirtan bu fayyuma izin nagaya jirtani me nageenyi badada baganagaan jiratta yawo ani siyadeetin jira akam ture ammaji takkabu salamta jalmarru dirribaati feewa dhiira cichoomina qabdu sigale ha dhiira harkanu kennisiifte bar marro jechu sheekka abbutu afa warra isa rabsaa ture nama harka kennisiise bar hujiidhaan nugarsiise oromummaa bineensarraa seef godhe dhugaa ana ugii moo'amees beeyta gowwaan ugii moo'ame jilba dhadhaaba jette oromoon ana ugii moo'amees baxalaq jeetumaan kufe eessatti moo'ame jeesii galee bakkaan itti moo'ameef gaafadha malee tanaafi jee rakkadhu sii galee saniifu marroo dirriba salamta ajaa'iba kennuuf qabna sii galee leenca wallahi dhugaan sii himaami leenca olola meeqa baadhatee waan shee olola sheekka abbutaa hunda baadhatee leenca nama hunda dhukkeerraa kaasee adeeroo nama goota akkanaa qabaachuu wayii dubbii asiiti baga ammajii takka geesseen siin jaa jaalmarroo kiyya baga ammajii takka geessi sii gala nu injifatte nu moohatte dhukkee nurraa kaafte ammallee fuulduratti siin jennaw dhiira jechuun kan moohamee beekumi akkam jettanis wanni itti piippiin teenya kasaarte beeytaa moohamnee jechuun beeytu beeytaa hanga dhukkeen irraa kaatu moohamnee jechuun beeytu silaa akkuma kiyya kana moohamne jettee eeysa moohamne maaliif moohamne jettee if gamaggamte piippiin amma biyya tana ni jettee mee rabbi sodaadhu hin jirtu jechuudha osoon baankii fi taankii harkaa qabduuti dadhabina siitii fi cimina sii adda baaftee if giingaluu if gamgammuu hin dandeessu jechuudha sii gala saniifu namni oggii moo'ame laala harka kenna salaam jee harka kenna harka kennachuu qabna harka kennachuu qabna malee asuma mi jechaa ooluun maalu oromoon nu moo'ee miyoo way diinni nu moo'ee oromoon nu moo'ee miyoo marroonis oromoo hay gaafa wayyaaneen nu mootee harkuman kennanne yoo ilma oromootti harka kennanne maal qaba warra piipii wajji turre keessa nama garaan dhukkubuu jira oginan akkana akkasii miti bolleeyyan kiyya piipiin nu qaaneessite dhugaan isinii maami piipiin nu qaaneessite isiniif hin gartan garuu akka qaanu hin gartan
hanga jarri nu ari'ee wanna nu godhu nu eegu jirtan isin akkam waamne nu gartan. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee invite share godhaadha walii daddabarsaadha amma itti seenna. Hayyee isin irra wal dhaqqabna kunis viidiyoo laalaa rakkoon hin jirtu irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu warroottan salaamtaa tanan jenne yooyya kabajamtootaa fi jaalatamtoota feesbuuka sheekka abbuta baga nagayaan dhuftan hundi keessanuu gartee isin maal gootan invite fi share gootanii yaada kiyya kana namoota baay'ee bira naageessanii jechuudha. Waa hedduutu haasawamu jira. Egaa kitaabni goota keenyaa obbo Jawaar Mohammad kun hayyuu xiinxalaa siyaasaa kun gadi bahee as jalqabee waa hedduu haasawamu jira jechuudha. Waan kana afaaniin irraa caljeeti yeroo hunda caljeeti yaada uummataa laalaa jechuudha. Uummataan dhageeffadhaa jechuudha. Uummanni maal jaa, uummanni maal fedha, uummanni maal haasa'u jira laalaa jechuudha. Waa hunda laaluun ture. Warroottan Jawaar deeggaruu laaluun ture. Warroottan adda bilisummaa Oromoo deeggaruu laaluun ture. Warroottan gartee PP deeggaruu laaluun ture jechuudha. Guutuu isaanii walii qabeetiin yaada kiyya isinii fidaa jechuudha. Mee dursa osoon dubbii Jawaarittiin seeneen dura mee dursa guyyaa PP nuti deeggaruu turreen waan takka isin yaadachiisa yaa obboleeyyan kiyya. Yaa waa irraanfachuu jaa Hacaaluu Hundeessaa yaa waa irraanfachuu jaa si galee mee waan takkaan isin yaadachiisa gaafa PP deeggaruu turre yaada harkaa qabnaa biyya kan bulchitu yaadaanii beeku waraana feete qabaadhu maal feete qaba amma waan abiyyi eebisu kana waan guddaan seen si galee waan guddaan natin nama yaada qabu tokko dhufee firfirsa waraana kanas baxaabbatee facaasa si galee so gaafa san akkamii yaada qabdanii sheekha jiina gaafadhu akkam jechuu turre gaafas viidiyoon teenya hundi lafa jirti deemtanii ilaaluu dandeessan si galee viidiyoon teenya hundi guutuun lafa jirti deemtanii ilaaluu dandeessanii jechuun maal jechuu turre mootummaan kun mootummaa haarayaa olii obsuu qabna wal dhageeffachuu qabna si galee amaluma abiyyii kanaatu amma ol seene hin beeynu si galee jenneeti Jawaar Mohammad dhageeffachuu dinnee jechuu gaafa inni dura nutti himu san maaliif hin beeynu dhuguma khayriin dhufullee ta'u khasharriin dhufullee ta'u Rabbi beeka malee nuti beekuun turre jechuudha. Warri xiinxalu maal jee ay namichi kun haasoo isaa adeemsisaa si galee warri itti dhiheenya qabu hundi wanni sabboonummaa je'an keessan jirtu. Namichi kun gartee qabsoo Oromoo tana gufachiisu malee qabsoo Oromoo hin milkeessu jechuu turan. Jechuu turre gaafas dhuga qabnaa jechuudha. Dhuga qabnaa jechuudha. Itti aansee aangoo qooddachuu qabnaa isaan jennaan lakkii aangoon filmaataa malee qooddamuun taatu jechuu turre jechuudha. Yaadatta yoo ta'e filmaannis akkan jirre PP'n garsiiftee jechuu kanaas jechuun dandeessummaa. PP nama ifi taa'ee marii biyyoolessaa TV keessatti ifumaa godhu jiru. Haga filmaata dhiisi marii biyyoolessaatiin siin jedhe waan hayyoonni taa'ee murteessu mataa ifiitii nama murteessu jiru jechuudha. Nama kana filmaataan dura dhaabbattee difeendi godhuu hin dandeessu. Ta yaadattiin sii deebi'a. Tokkoffaa PP'n gaafa duraa nama sodaachuun turre jechuudha. Waan takkaan isin yaadachiisa waan lamaan takka. Wanni lameen sun hayluu addunyaa namni jaamu communicationii mootummaa naannoo Oromiyaati ammatti. Obbo Baqqalaa Garbaa wajjin OBN irra dhiyaachuu eenyu yaadatame? Mee eenyu keessantu yaadata? Yaadattanii? Gaafa san obbo Hayluun gooliitti guuree ture jechuudha obbo Baqqalatti. Maal jee? Isin paartiin Oromoo yaadan qabdan bochanii bochisuu malee yaadan qabdan afaan Oromoo fa afaan federaalaa goona jettan maarre jettan kun seenaa ta'eera wanni afaan Oromoo hundinuu afaan federaalaa ta'uudhaaf Oromoon gaafii isii deeffachuudhaaf si galee Oromoon gaafii isii galatoomi jihaad kiyya jihaad alfarqi tiim qabrichuu asumaan naa galatoon faddaam jaahan Oromoon si galee afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u Oromoon gaafiin isii lakkaawamtee teebilirra teessee jirti. Kanaa booda gaafii Oromootiin
Daldaluun hin danda'amtu jeebbar mucaan obbo Baqqalaa afaan qabsiisee bar. Yaadatta moo yaadatta? Yaada harkaa qabanii jechuudha. Yaada harkaa qabanii jechuudha. Obbo Baqqalaa waan jiru wallaalee jechuudha. Jechuu malee asii deemtanii osoo muyyaalatti mari'annee maqalee dhayxanii je'eeti gartee afaan qabachiisee jechuudha. Booda nuti gaambeennu gaafa san ifiifu maqalee nurra nagaya taatee argamtee jechuudha dhumarratti. Sigalee yaadatta moo yaadatta? Itti aansuudhaan lammaffaa obbo Taayyee Dandayaa OMN gubbatti kan guyyoo waarii oo interview godhe. Boonee garaa dhiibaa Baqqalaa Garbaa fa'aa wajji dhiyaate. Isa qofa. Warri mormitoonni nam 3-4 yaadatta moo yaadatta? Ni yaadattanii? Mormitoonni sigalee nam meeqa Taayyee tokkichaa dadhabanii jechuun maaliif yaada harkaa qaban gaafas? Mootummaan kun mootummaa haarayaa sigalee. Hin danda'amu dhaabbanneef ilaaluu qabnaa filmaataaf qopheessuu qabdanii uummata akkanuma girgirii kaa'uun qabdanii karaan taaneen aangoo dhufuun hin danda'amtu filmaataan malee rabshaa dhiisaa sigalee yaada maddisiisaa yaada asfidaa yaada badhaadhina chaalenjii godhu garraan sigalee aangoo isinii tarakkamnee yaanaa jechuu turanii jechuudha. Sigalee. Way pipi amma garuu sigale amma garuu maal siinjaan wanni tokkichaan isi harkatti hafte maal siinjaan ka aangorra jiru Oromoodha siinjaan hay Oromoo ta'uu bakka namni aangoo gi qabate Oromoo yoo ta'e ajjeesii eenyu hayyama kenneef buqqisi eenyu hayyama kenneef gibiraan gidirsi eenyu hayyama kenneef naayime edaan Oromoo ta'u haa ajjeesu mirga qaba mirga ajjeechaa eenyu isaa hayyame heera kamtu isaa hayyame sigalee mee heera kamtu isaa hayyame mirga Oromoo ajjeesuudhaaf Oromoo buqqisuudhaaf eenyu isaa hayyame haya mootummaa Oromooti sirri waliif galla. تنرد شك لا شك فيه سيقول لا شك فيه تنرد ركون نجرو ثم أورومو ولي بقول أبي أورومو أداني أورومو أبي نمنون دينو أورومو شمالي أورومو أورومو موتمان أورومو أنغور رجرتو تلو غول سومالين إتنامك جيسان جرتو فنون ولغان سينتي أجيسان جرتو darraan seentee ajjeesaan jirtu inni kana taa'ee abaluu sijjeese dakaan shanee sijjeese jaan asiin fannoo sijjeese jaan hay akka oduu himaa godhachuuf mootummaa godhatte Oromoo meenaahim oduu himaa akka ta'uufi mootummaa godhatte moo sigalee akka gartee roorroorraa ittisu akka gartee waan dhufe hunda dura dhaabbatee mootummaan qaba jettee Oromoon mataattiin ol qabattu ilmoota akka maaliif dhalta bakka hanqina keetii akka sii guutuufi barumsaan haa ta'u humnaan haa ta'u dandeettiin haa ta'u bakka atiin gahin akka inni dabree sii gahuuf ilmoo dhaltaa mootummaa tokko maaliif mootummaa kiyya jettaan dabreerra wayyaa ta'uu qabaa yaadaan hujiin gochaan haasawaan uzoon hin taane sigalee dabreerra mootummaa nagayaa fiti mootummaa badhaadhina fiti mootummaa gartee hooggansisaa jalatti gartee namni hundi gartee caayaa isaa jalatti hafuura fudhate san ta'uu qabaa mootummaan tokko سانتاو قبابر موتومان وني موتومان كم موتومان خي يتي أتين دادت تو إلما خي يتي أتين دادت تو سنيجة أما وني هسواجر كارات كيلو جروس أورومو كمار جروس أورومو خميتر كيشوجي هاي وهنا من أورومو متسين جرا نم تكبر أورومو متسين جنبر وي أسو أنا تيجي إسيته أسو جاور تيجي إسيته أسو مرو دربا تيجي إسيته أسو تايي تيجي إسيته هاي
akkasi jeesu baqaanii ayyamtaafi akkasi buqqisuni ayyamtaafi waraana sirra jaarratee hattuu gubbarraa sigale hanga jala gaddiriirfatee akkasi saamuni ayyamtaafi hayni ayyamtaaf jechuudha saniifu dammayni keenya fagoo jira jechuudha wanni mootummaa kana ittiin difeendi godhuu danda'e yeroo ammatti hin jirtu jechuudha siyaadachiiseetiin jira dheengadda gaafiin Oromoo takka takkaan lakkaawamtee teebilirra teessii jedhee mormuu turan hayyoonni PP keessa jiru jechuudha amma namni waan mormuun hin qabu namni mataa yaadu namni laalee waa argu namni waan qaallichi kun godhu jiru argu namni tokko aangoon qabuu jee amma duraan isinii hime ichi keessa Itoophiyaa keessatti haga qabaletti waan abiyyi fedhu qofaa dalagama malee waa takka Shimallis illee ittiin balleesseen jechuu ture Jaawarilleen sanuma dhufee mirkaneessee ansirna kana sirri wajji dalageetiin keessa isaa seenee beekaa jechuudha yeroo hundaan irraan sii deebi'a bakka distiin siyaasaarraa affeelamtu saniin taa'aa hoggii distiin bishaan fixatteniin argan shuumoon abiyyi bishaan fixattee jirti distiin abiyyi bishaan fixattee jirti turii dhiyaadhu itti dhufuuf teessa sigale arkuuf teessa feetullee jaaladhu feetullee mormi feetullee hin mormin arkuuf teessa arra ta'uu dhabuun malchiisa waggaa kana ta'uu dhabuun malchiisa baatii tana ta'uu dhabuun malchiisa ni arkita waan itti dhufuu ta'u sirritti sigale sirritti itti qophaawamaa jira jechuudha sigale abiyyi moo hin danda'amu miitirkishoo abiyyi waaqa seete barnamaatu chikaayibar abiyyi barkan deeggadda wayyaaneen funyaan qabdee ariitee asii diaasporaa ta'e asii Minnesota taaskii oofuudhaaf isaa hayyama baafatee bar abbaa duulaa yaamee opiidiyoo keessa qaanii jee deebisee bar abiyyi moonisitti bakka waaqumarraa waaquma guddaa gabbu'ee biyyi bulchu jira sigale wallaalummaa ta'e sallaale sigale wayyaanee hangas geessu sanuu namni caccabsee daaraa godhe sekuriitiin sigale diplomaasiin qabeenyaan ekonomiin ta addunyaa tana guutuu boo kaabineen bar kaabinee dhiisiitii bar ergamtuun kaabineetu gaafa wayyaanee san bar garaan isii hangana gayaa bar duudaan ciiftee nyaatti bar arra kaabineen tokko bar sigale ummata zarafee qawwee milishaan itti qabsiisee nyaatu jira malee waa takka sa'aatii namni gartee bosobostee sirni kun diigee wal gadhiisee namni bar maraataa ibiddaa manziilaa fi ibiddaan mana citaa bira dhaabbatu kana akkami suuta ibidda kanaa fi manziila kana harkaa fuuna jee hayyoonni yaadu jira malee sigale wanni kun waan faayidaa qabdu taateetii mitii jechuudha kan isin beekuu qabdan tanaa jechuudha itti aansuudhaan Jaawar Mohammad koottaa yaadaan namormaa je waan irreefu sii haasisan yaadadhuga kan dheengadda obbo Hayluun hundi Baqqalaa Garbaa nama hangas ga'usan nama akkasii siyaasaa danda'usan nama jabaa muuxannoo qabusan sigale dhukkee irraa kaasee OBN irraa galchi amma Jaawar Mohammad ni beeka Jaawar Mohammad gaafa Finfinnee keessa jiraamaa wajjin dhiyaatin wajjini haanaan dhukkirraa kaasanii jechuun yaada harkaa qaban amma Jaawar jarrikka humaa harkaan qabne beeka sigale ani garuu gaafa dura inni BBC irra bahee mee namni naan mormitan namni yaada naan faallaa qabdan sigale namni dubbiin Jaawartuun sirrii miti jettan koottaa naan mormu yaa rabbii khaalqa mucaan kun maanu jarjara ni jarjara amala isaaniin beekaa beektaati ko jarjara maanu jarjara jeetiin rifadhee ture wanti horoo faayidaa horooqa sigale horooqa wanni isaa mormaan jirtu maaliif mormitaan yoo yaada qabaadhe bar profeesaratti fiduu doktaratti fiduu hoogganaatti fiduun barbaadu an deeggaraan badhaadhinaa dura dhaabbee mormuun hin danda'amu memmoo warnuma badhaadhina deeggarra jettu tana guutuusi jaluma deemi ilaali arraba Jaawar malee kana dadhabinni kee kana jabinni abiyyi kana jijjiiramni abiyyi fide kana jijjiiramni itti deemamu jiru kana jettee takka tan lafa keessuun qabdu jechuudha
Abiyyi rakkoon qabu, abiyyi maarreen qabu, warra jalaan rakkoo qabaa siin jette. Jala si haamuru. Sigal. Kan rabbi jala qale, tan rabbiin jala qale. Shayxaanni jalatti harka si haa darbunju. Jala maaltu rakkoo qaba? Namni rakkoo qabu isa. Jalli miskiina. Sigal. Nyaatu, dhuguu, rafuu, ajaja eeggachuu qofa. Waata aangoo tokko nam tokkoon qabu isa malee. Sigal. An hangaan shimallisitti dogoggoree shimallis qeequu ture sanii rabbii hiyye. Sigalee dhiifama gaafachu. Idaan inni halkan shimallisitti ajaja kennee akka hatu, akka ajjeesu, akka rashanu. Sigalee karaa qopheessee daandii qopheessee ganama dhufeen wajjiboo. Hanni xiqqayyi masmari. Akkana nu godhanii siin jedha. Sigalee kijibaa buufaa nama gartee boochiftu nama kana zaalima. Aboo bar dhiira jechuun dhiirti bar jecha fiitiif duutii bar. Sigalee. Mootummaan Israa'el kun bar Gaazaa keessaa bahuu fedheeti. Sigalee. Akkanaan godha jee waan dhaadatee jecha isaatii jechidduu jira bar. Yaa Rabbi osoo akkuma godhanii dhiibanii na baasanii jee kadhatu jira bar. Sigalee. Dhiirti jecha fiitiif duutii bar. Guyyaa dheeraa asii hannan wajji arrabsaa ooleeti galgala hangam takka hattan. Oromiyaarraa hangam takka hatte. Wallaggarraa warqii meeqa hatte. Gujirraa meeqa hatte. Takka takkaan irraa tarakka baay'ee jechu taa'e. Shimallis kiyya miskiintichi yoo galeef jeeti gabbee caffee hundarra humaan fiddanni iyyitan malee. Eenyuus si dhagayaa numa iyyita malee jaabar. Bar inni nu baanaa bar. Nu warra asii hattu saaxilla jee guyyaa dheeraa iyyaa oolu kana baana. Hattichi guddaan mujrimtichi edaan kan wajji taa'ee iyyuu kana si'ile. Moogganaan hattuu guddaan. Garuu kijibni si oolcha malee sin bulchuun hin galleefsa. Kijibni si oolcha malee sin bulchuun irruma dammayxa guyya tokko. Kijiba nama kijibu tokko irruma dammayxaa jechuudha. Saniifuu warra jalaa, maarree jalaa, mitirkishoo jalaa, maalliyyoo jalaa warri jettan kun dhaabaa. Bilziqinnumaa hun beeytan. Ani siniifini. Kana himeetiin dubbii Jaawar Mahammaditti dabra. Warri arra bilziqinnaa mormaa jirtan kun. Waa takkaas Oromoo fiddu. Abiyyi survive yookaan abiyyi hambisuu hin dandeessan. Wallaahi, billaahi, tallaahi, rabbiin si qaadu. Osoo ana taayyee hangaasa Jaawar Mahammadi guutuun keenya jala deebinee abiyyi jala kursii qabna jenne. Wallaahi abiyyi survive ta'uu hin danda'u. Hin danda'u. Siyaasaan isaa enda taatee jirti. Sabaa sablammii biratti goommaan isaa hafuura yaasee jira. Hin danda'amu. Abbaan fedhe osoo isa jedha. Amma waan asirraa wacaa waan kaaree takkaa fi lamaan sossobanii asirraa wacaatan dhiisi. Namni faayidaa si deeggaru. Dhageeffadhu wayin sitti. Namni faayidaa si deeggaru guyyaa faayidaa san dhabe hallayyeessi darbaa'e. Sigalee. Namni faayidaa si deeggaru. Guyyaa faayidaa san dhabe si dhumatti. Tanumaan isinii dhaamaa. Nama faayidaa si deeggaru deeggaraa kiyyan jeen. Opiidiyoon ammachi tetteessituun nan tokko garaadhaan ichi taa'utti hin jiru. Silent killer jedhani. Hoggii inni gartee kana jijjiirree kana goonee bar protesti jiranii bar hin jibbin. Yaa maraataa kiyya hin jibbin. Uummata akka caljee hoggii inni fiigaa jee numa fiigu. Hoggii inni harka dhawaa jees harka dhawuu kan bar protesti irra jiranii. Afaanin akkasii jalaa cal jechuun kun ati bineensa, ati ajjeesa, yoo gaafii si gaafanne nu hiita, nu jeefta, nama mirga namaan beekne jechuutti himu jiranii bara. Sigalee. Beeytaa akkasii. Hoogganaan tokko hoogganaa gorsaan qabne. Hoogganaa namuma isa faarsu malee ka isa komatuun dhageeffan. Hoggii tatta'anii paarlamaan guutuun harka shob godhu kana. Isin waan jaalatan bar protest irra jiranii bar. Siif hin galin malee. Hay. Rabbiin maal jaa? Waan takka dandeessu jijjiirii jaa. Dadhabdu jibbii jaami. Bar jibbanii garaa keessaan jibbanii uf jaaniiti. Yaa Rabbi kana laa.
qabrii keessaan baanetti isa galchi jechaati. Harka dhawaati bar qabrii keessaan baanes haa galchu jedhanii si gala. Protestirra jiran hin jibbina gujjaab jedhan. Garuu haadireen teenya si gale. Garuu haadireen keenya qalbii horachaa ummata keenya miidhuu dhiisuu qabdala. Wajjijjiiramni dhufuuf ta'a miti dhufuuf ta'a. Na amanitan inshaallahu ta'ala. Bi'iznillaahi ta'ala jijjiiramni gaafa san akka mataa ol qabattee ummata keessa dhaadattu. If qopheessii ummata keetirraa suutaa harka fuudhaa. Sosaniifu warra caljee isa jala tattaawwanaa sin jibbina. Inni sin arrabsina achi keessa sabboontota meeqaa jira gootota meeqaa jira. Sigalee nama Oromoo tanaaf jijjiiramni akka dhufu gaafiin Oromoo akka deebitu. Jalaa gubbatti an nin beekan warra maangorra jiru kana wajjin dalaguu turre nama if caalaa Oromoo jaalatu jira. Hagaruu dirqamee Oromoo hidhu jiru ajjeesisisu jiru jira. Dirqamee godhu jira jechuudha. Innichi ichi taa'uun Oromoo fu faayida. Saniifu hay jaala ziz godhime protestirra jira jechuudha. Saniifu kanan jibbinaa jechuudha. Akkasitti eega qabanne booda kara Jawaar Mohaammed dabarraa jechuudha. Kara Jawaar Mohaammed dabarraa. Jawaar Mohaammed kitaaba barreesse. Ana amma dura Jawaar jechuun jaaraadha. Abiy Ahmed Brigadier waraanaan sodaatu waan feetin sodaatu hawaasa ijaarame sodaata ni isiniin jedhe. Dhiyuma tanaan isiniin jedhe. Wanni piipiin akkatti itti iyyituuf warri iyyuu waan iyyuuf hin beeku malee warri iyyisiisu waan iyyisiisuuf beekaan isiniin jedhe ture. Oromoon gaafa dubbiin eessa jallatte gaafa taayyeen faan ka'anii caffee keessaa iyyusan dubbiin akka jallatte nama hundaa galtee namni hundi gigee dhaabbateef ilaalee. Amata meeqa qabsooyne jechuudha. Amata kana hunda Jawaar Mohaammed caljee jechuudha. Qabsoon Oromoo deemuma jirti. Marroo yoo calje, Jawaar yoo calje, Ayyooniin calje, Taayyee yoo calje, qabsoon Oromootu numa deemte hanga galmasii geessutti. Tana qabadhu. Gubii gati. Amma warroottan Jawaar Mohaammed amanamu. Jawaar Mohaammed amma dura kana nu godhe. Jawaar Mohaammed diyaaspoora hayyoonni gurguddaan ka'aaran anarraa eegali hundinuu aarree jira. Jawaar dhuga nu facaasee kute wajji qabsooyne halkanii guyyaa wajji dhaabbanne wajji qabsooyne garuu Jawaariif hin qabsooyne. Hayyoonni keenya wanni beekuu qabnu Jawaariif hin qabsooyne saba keenyaaf qabsooyne. Jawaar faa warroottan bar Jawaar bar namaa duubaa Jawaar godhee bar beeytaati. Shaharukaan kana takka warra filmii dalagu kana nama filmii bireedduutti kenne sun hin beekamuu jechuudha. Ka duuba jiru sun hin beekamu. Garuu Shaharukaanii beekamaa jechuudha. Iskiriina irratti filmii kana isaatti taphata waan ta'eef isaatti faarfamaa jechuudha. Jawaar bar namaa duuba akkasi dhiira godhuu ture. Wanni akkasi dhiira gooteef taphachiiftee Jawaar beeksifteef sigalee ummata keetiif. Jawaariin amanamu warra jiru kanaafin deebii qaba jechuudha. Deebii qubsaan sii qaba. Jawaariin amanamu. Jawaar kan akkamitti amanta? Sheekamee ati kam jettaa warra keessaan dhuftanii naan jettanii jira jechuudha. Eenyuun nama siyaasaa amanisiin jemee naayi? First over eenyumaan nama siyaasaa amanisiin jedhe? Sigalee eenyu amanisiin jedhe? Jawaar amanuun si barbaachisu. Maal godhuu si barbaachisa? Sirna amanamaa ijaaradhu. Ka Jawaar keessaa bahuu hin dandeenye, ka Taayyeen keessaa bahuu hin dandeenye, ka Sheekka Abbuutaa keessaa bahuu hin dandeenye, ka Lammaa Magarsaa keessaa bahuu hin dandeenye. Sigalee sirna amanamaa. Sigalee sirna amanamaa ijaaradhu. Abbaan fedhe yoo dhufe boru si gana.
Siyaasa jechuun faayidaadha adeero. Faayidaa tiyyatan eenyu wajjin itti fufsiisuu danda'a. Abiyyi Oromoo isaa aangoo fidde darbee Oromoon Jaawar jala kunnaan darbee Amaaraa isin fudhanne. Mililik bukkeerraa danda'e asin kaafanne. Maaliif faayidaadha? Osoo sirna jabaa gaafas qabaanne. Osoo sirna gaafa qabsooynu san sirna jabaa jaarrannee jiraanne. Sirna san keessatti Abiyyi adabuu dandeenya jechuudha. Jaawar hayyoota jaaruu qaba. Maal hayyoonni Jaawar jaaru hayyoota harroota Jaawari malee. Dhugaan sii maal dhageeffadhu. Hayyoota jechuun bar nama yaada maddisiisu jechuudha. Ijaaramii qabi ilma keetiimi qabi geengootti godhi. Jaawar kan akka qabsu asii bahuu hin dandeenye serkool itti mari. Ameerikaan tun hayyoonni keenya haanu jaaruu isaanii jawwarte.